waan bareedaadha ammallee you are very young biyya tanatti wanni namatti tolu democracy fi republicaanonni wal dargooman itti deebi'an arra Joe Bideniin umriin isaa 80 jala dhihaatte hun uggumee qacehe presidentummaadhaaf osuma senatarra jiruuti presidentummaadhaaf yeroo hedduu yaalii godhee boodarra argatee jechu biyya tan akkasi namni abdiin muratu waan tokko ni haalta ammallee deebisaniif amaanee badhaasoo fakkeenya bareedaa taate ijoollee teenyaaf generation booda dhufuufillee amma ijoollee amma waliin jiraannullee waan fakkii bareedduu taateef ammallee jabaadhu itti fufii tarmii itti aanu irratti siin jenna asumaanillee obbo Tashiteen city councilidhaaf seenee mohatee argatee jira congratulations obbo Tashitee Waaqoo very good guy nama jabaadha nama waan hedduu waan Oromoo kana keessa waan baay'ee dalagee ammallee ugaachi seenee hawaasa keenya warra Minnesota jiraniif bu'aa guddaa buusa jennee abdii qabna waan gaariidha maaliifin tanirra isinii deddeebisa yeroo bakka takka teenyu siyaasuma biyya teenya qofa alanfachaa ooluun qabnu siyaasaa warra biyya keessa jirrullee barachuu qabna biyya feena jiraan fedhu Awurooppaa fedhu Awustiraaliyaa fedhu Kanadaa fedhu Ameerikaa fedhu South Africa bakka feena jiraan bakka lakkoofsa guddaa qabnu city council seenuun waa hedduuf bu'aa nu qaba mootummaan nuti amma fakkeenyaaf akka Oromootti mootummaan ogaat city council seente waan benefit dilata akka argannaa jira tokkoffaa sagalee ummata keenyaaf taanaan lammaffaa waan adda addaa ka mootummaan community achi keessa harka guddaa qabuuf waan bu'aa buusu hedduu jira jechuudha soo kana benefit irraa arganna hedduu nu fayyada siyaasaa irratti hirmaachuun jechuudha lammaffaa diinagdee tana wanniin akka irra isinii deddeebi'uuf erga takka biyya teenya irraa baane warri barnoota jabaattanii barnootaan doctorate fudhattan lawyerummaa fudhattan engineering fudhattan good job jabaadha warreen sanii ala jirtan immoo warreen biyya tanatti namoonni adda addaa akkuma dhiyoo tana jee yeroo biyya tana dhufan gama daldalaa cahan jechuun maaliif daldalli waan namni itti successful tahee namni hawaa qabuutu siyaasaan sanuu siyaasaanuu ta diinagdee dubaa qabdutu irra jabduudha maaliif yeroo waan takka barbaadan nama waa qabuutu siyaasaa san deeggaruu danda'a jechuudha kanaaf Oromoon yeroo biyya ambaa jirru dhufneetuma diriimii namaa guutuun qabnu hujii mataa keenyaa jalqabuu qabna hujii mataa keenyaa ta akkamii yoo jettan fakkeenyaaf namoonni hedduun Minnesota keessa fakkeenyaaf nama 100 jira Oromoo 100 jira insuraansii meeqaa jira namni 100 yoo xiqqaatte Oromoon family 50,000tu konkolaataa oofaa jechuudha konkolaataa 50,000 kana warri oofu insuraansii meeqaa jira Oromoon agentii meeqaa qaba achi keessa is just fakkeenyuma isin kan Seattle fudhannu nama 15,000 haga 20 jira jennu Oromoon insurance agentii meeqaa jira wanni kana isin je'uuf hundi keenya konkolaataa oofnaa jechuudha konkolaataan tun immoo yoo insuraansii qabaanne socho'uu hin dandeessu immoo insurance agentiin tokko yoo insuraansii banattan warreen amma Minnesota keessa jirtan yoo xiqqaatte insuransiin 10 ol jiraachuu qaba agentiin maaliif Oromoon fuutee alagaadhaaf ummata sababa biraatiif yookaan warra biyya tanaatiif ummata adda addaatiif dheetanii insuraansii isaanii irraa bitachuurra ka saba keessanii kanarraa bittan saba keessan jajjabeessa baradha walirraa waa bituu tana haa barannu yoo namni keenya arraan tana mana nyaataa banate yoon achi dhaqee nyaate maybe inni kun qarshiin amma irraa nyaadhe booda natti taajireeti deebi'ee funyaan natti ol qabattee waan nyaa'uun gaarii miti dhaqii irraa nyaadhu grocery qaba irraa bitan yoo ati irraa bitatte guddataa jechuudha arra yoo fakkeenyaaf eenyu maqaan isaa Dr. Tafariin suuqii xiqqoo takka qabaa jennu suuqiin isaa tun akka maaltu guddisa anaa fi sii guddisaa jechuudha amma online option qaba ifiifillee akkasitti qaba yoo dheeyxanii irraa bitattan biddeena alagarraa bitan isarraa bita yookaan Oromoo birarraa bita waan mana keessa haajamtan akkas godha Khabiraalee amma fakkeenyaaf warreen electriciana jira air conditioner jira makaanika meeqa qabna amma fakkeenya Minnesota keessa makaanika meeqa jira Seattle keessa yoo xiqqaatte makaanika makiinaa 50 waan oofnuuf yoo xiqqaatte makaanikni 50 jiraachuu qaba jechuudha nama 100 irratti makaanikni tokko jiraachuu qaba namni makiinuma Oromoo qofa yoo tolchee namni kun isinirraa fayyadamee jechuudha lakkii maaliif fayyadamaa yoo jettu taate laal haasidummaan yookaan waanyummaan gaarii miti wal guddisuu haa barannu bakka takka immoo bakka irraa gammachuu qabu namni keenya irra guddaan amma warreen track oofan 80 wheeler asitti Ameerikaa keessa warreen 80 wheeler oofan hedduun isaanii ji'a jahanii oofan san booda authority mataa fi banatan
kaampaanii mataa ifii banatan ifiif dalagatan jechuudha. Waan bareeda argatan maayila irratti argachuurra dalagataniiti argatan ummanni keenya kun booda immoo gariin dispaachi banata brokerata waan adda bakka tanarratti industrii kanarra bareeda isaan kuno akkamitti wal guddisanii warri tiraakaa kuno sini gale so sagantaan arree sini qabadee dhufetuun waama business irratti xiinxaltii jechuudha narraan dadhabina narraan ifatina so kanaafu isinitti dheeressu gabaabdumatti isinimuu fedha kana kaniin je'uuf arraantana yoo namni tokko waggaatti galii jaarsaa jaartiin 50 argatan waan IRS irraa fudhatu malee waan 50 tana ifuma keessatti spend godhuu dandeenya 50 galii 50 nama kuma meeqa dhufa economy hagam takka akka sochoosaa jirru ifin beenu maaliif economic powerin maallaqa waan xiqqaa miti amma namni 50 yoo family 50 man dhoyte is 2.5 billion waan ajaa'ibsinitto amma yoo fakkeenya family 50 Oromoon dollar 50 jaarsa jaarti yoo galii argata waggaatti family 50 yoo multiply goota waggaatti Oromoon 2.5 billion galii qabnaa jechuudha meedhiisa nama 50 jechuudha namni 50 jaarsa jaarti yoo dalage family 2.5 billion kanammoo maallaqa xiqqaa miti baankii qabaachuu dandeenya jechuudha mataa keenya kanaaf maaliin isin jechuu barbaade waanuma jireenya keenya keessa jiru fakkeenyaaf anamma guyyatti grocery'n bahaa jechuudha fooniin bitaa waan nyaatanii dhuganiin bitadha makiinaatiyaaf gaazan qicadha gizee isin cabde konkolaataa wannaan godha inshuraansii qabdi makiinaanti inshuraansii fayyaatiin qaba real estatein qaba waan adda adda waanuma kana amma 2.5 billion kanaan Oromoon 50 family 50 waa hedduu godhachuu dandeessa jechuudha yoo miqanyaataati immoo osuma walaa sadduutuma alagaan bilaashii 2.5 billion kana fudhatti jechuudha can you imagine qarshii meeqa akka facaasaa jiru ati ammoo dhuftee haya falmataa irraa waa gura dheete lakki yoon falmataa bira dhaqe naan taajira jetta fakkeenyaaf sigale yoo akkasi yaaddu taate no siin taajiru target yookaan walmartiitu siin taajiraa jira boru ganama yoo falmataa kun nama hamaallee ta'e boru ganama yoo siin taajire akkuma dinquu dayyaas akkuma muraad fatti hagam takka dinquun dayyaas fi muraad Oromoo tana gargaaraa jiran biyya keessa warra artistoota kana maaliif waan qabaniif waan sabboonaa ta'aniif kanaaf wanni isin jechuu barbaadu dubbiin isin irraa gabaabsaa Oromoo waa walirraa bitachuu haa barannu waa walii gurgurachuu haa barannu qarshiin tiyyatuun doolaarii takkittiin tiyyatuun maaliif alagaa bira seente lammii tiyya bira seente haa seentu jechuu haa barannu manni nyaataa babbareedaan yoo Minnesota keessa nam tokko arra ka'ee mudhiitti citee banate deemaa irraa nyaadhaa isuma jabeessuuf irraa nyaadhaa wiikandii waan mana keessa nyaata wiikandii san dhiisaati mana isaa san dhaqaa manuma san guddisuudhaaf dhaqaa irraa nyaadhaa akkana wal guddisa namni mana nyaataa Oromoo magaalaa jirtan keessatti irraa dhaqaa nyaadhaa grocery xiqqoo agartan deemaa irraa bitadhaa inshuraansii qaba irraa godha keessattuu warreen xiqqoo babbaranne jettan bakka kana hotta hasil godha irrina qabna bakka tana hotta agency inshuraansii banadha baay'inaan life insurance haa ta'u makina insurance konkolaataa haa ta'u insurance fayyaa haa ta'u agency bana hotta bakka tana irrina kana guuta warri makaanika hamilee gammachuu makaanika waa tolchuu jaalatan makaanika banadha xiqqoo nama bira dalagaa guyyaa kan khamataa keessanii banadha yoo wallaaltan karaa jira linkii jira akkaataa itti loon fudhatanii jira small business loan jira small business loan kana haga kuma dhibbaali qeeffatanii business mataa keessanii banachuu dandeessan sinigale kanaaf linkii small business dheeyxanii sba.gov dhaqaatiin liqii furadhaa yoon qabaanne liqii saniin waan takka banadha takka wali fidaati banadha waan takka goradha dura waan guddaa osoo kajeelle abaluun faabirikaa banachuun qaba maarriyyoon godhachuu qaba kanaa miti dubbiin dura bakkaan jirutti nutiin amma family 200 hagam takka wali dhimma baana nama meeqaa mana poostaa qaba nama meeqaatu dukaana grocery qaba nama meeqaatu mana nyaataa qaba nama meeqaatu electric fix godhuu beeka nama meeqaa makaanikuma dadhiisaa waan bira waan daily nu barbaachisu jechuudha kanarratti bakka irrina qabnu warreen Minnesota jirtan irra dalaga irra guutaa Seattle Atlanta bakkuma feetan jiraadha business irra bubbaha business dalaga so kana isin jaa asumaanillee ammallee waan takkatanii isin gabaasuu fedhu Mo PC warehousing online ida store ammallee irra daddabalaa jira xiqquma xiqqoon guddachaa jira
warreen order godhatan thank you so much argaatiin jira fayyaa argadha galatooma ammallee warreen office banachuu feetan office fedhe haa ta'u huno desktop tu nama fakkeenyaaf desktop kun sammuu isaati kun monitora keyboard mouse amma kun akkanatti yoo Best Buy fi Walmart fi kana dheenetan $600 $700 cost single amma yo mo PC warehouse order gotan $99 $299 is $400 maybe this one we send you for free keyboard if mouse free tin ergina ta wifi qabdu sin ergina $400 office keessan akkana bareeffatan jechu monitoran jechuudha akka feetani itti dalagatan jechu maalif memory guddaa itti fiina hard drive latest itti goona akkasi babbareechine ship isini goona jechu dirqama wal bira jiraachuun qabnu kanaafu warreen waajira banachuu feetan yookaan warri computerii isini dulloomelee yoo jijjiirachuu feetan mo PC warehouse dhaqaati order godhadha lammaffaa warreen amma fakkeenyaaf college deemuu feetan yookaan manuma keessa business afillee barbaadan am fakkeenyaaf laptopin tun Core i7 dha 16GB memory qabdi 256 storage SSD qabdi Windows latest dha Windows 10 professional Windows 11 godhune galle madru because Windows 10 gana wagga 5-6 tura amma booda update waan godhamuuf irra rakkatina Windows 11 eduraan cinqamina jechu barbaadeet maalif muuxannoo irraa waan qabnuuf isiniif himuu barbaadeet so amma kuni tun amma 14 inch dha jolle college deemtu haa ta'u warra dalagaadhaaf manaaf personally yoo barbaadan amma tun alatti qaaliidha wanni future akkana Core i7 kun alatti 600 ta'uu danda'a warra biyyaal nuti immoo 399 gurgurachuu online irratti maybe like 389 maalif amma wanni akkana gabuufnuuf website kun akka guddatu feena jechu kuni warra SSD guddaa isaa qabu warra barbaadan jechu latest dha so kana akkana order godhatan ni qabnaa jechuudha khabira laptop biraalee ni jirti garuu hundee isin garsiisuun fedhu desktop illee hedduu qabna tun immoo Chromebook dha Chromebookin tun jolle amma namoonni tokko mucaan khiyya gobaziidha mucaan khiyya cimaadha akkana jaaniiti MacBook $1000 bitan $1000 wasting godina maallaqa $1000 waan barbaachisu nama kutaa taqqaruuf yookaan jolle haga kutaa shan qaraatuuf amma kun elementary daaf jolle kutaa takka haga jaha akkana bareechine memory bareeddu qabdi 4GB qabdi back to school special qabna Samsung gida brandin isa amma waan bareeda malen gurguru tananu amana Samsung gida brandin isi 4GB RAM qabdi jolleen amma homework hiji mana dalagachu dandeesi waan adda hanga kutaa shan hanga kutaa jaabaratanii jechu so kanaaf amma tun $79 shipping free da bakka feetanitti isin ergina jechu qalbii takkaan bitadha umaan sodaatina amma tana jollee yoo argatte hojii mana waan adda sirriitti dalagatan jechu so $1000 wasting godina maallaqa jechuu barbaadeeti so Chromebookin dun jollee daa'imaaf hedduu bareedduudha yoo jollee takka 2-3 qabaattan 3 4 order godhadha is very cheap gatiin isaa hedduu gabbu'aadha immoo qulqulluudha grade goone ogaa refurbish goonu grade A qofa gurgurra jechu online irratti waan bareeddu qofa gurgurra so akkasitti nu beeka Samsung gida Chromebookin tun sale irra jirti back to special ida gatiin isi 79 yo amma order gotan amma nu gaachu tak lammaffaa namoonni tokko sodaachuun ni mala lakki yoon ammaan tana online kana dhaqee order godhe maybe haji xinxala yookaan falmataan credit card information khiyya arguu danda'a waan akkasii yoo qalbii keessa isin dhufe hindu goggorina nuufi credit card keessa waliin agarru Shopify fayyadamna Shopify jechuun story gurguddaan online globally isa fayyadama isaantu credit card information keessaniif bira save godhani